Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo. Barumsa keenya kutaa shanaffaa kana keessatti akkaataa jecha tishoo itti ijaaran gabaajee fi kontooffachiisuu kan barannu ta'a. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan karaa feesbuukii keenyaa fi imeelii keenyaatiin nu barreessuu dandeessu. Jecha tishoo. Jechoonni tishoo jechoota hiika qaban lama walitti fiduun jecha hiika qabu tokkoo fi danachuu yookaan baay'achuu kan danda'u uumuudha. Afaan Oromoo keessatti jechi tishoo haala lamaan barreeffamuu danda'a. Tokkoffaa sarara xiqqaan walitti fiduudhaan jecha tishoo barreessuun ni danda'ama. Jechi inni jalqaba irratti dhufu sagalee dheeraan dhuma yoo ta'e, qubee dubbachiistuu dhuma irratti dhufu tokko irraa gatuun sarara xiqqaa gidduu galchuudhaan kan barreeffamu jechuudha. Kunis fakkeenya yoo ilaallu seenaa jecha jedhuu fi qabeessa jecha jedhu walitti finnee jecha tishoo yoo goonu seenaa kan jedhu kun jecha isa jalqaba irratti dhufudha. Jechi kun sagalee dheeraatiin dhume. Kanaafuu jecha kana keessaa qubee dubbachiistuu dhuma irratti argamu irraa gatuudhaan wal qabsisna jechuudha. Yeroo wal qabsisnus seena asitti qubee dubbachiistuu tokko irraa ganne irraa qabeessa jennee haala kanaatiin seena qabeessa jennee barreessuu dandeenya. Kunis fakkeenya lammataa mataa jecha jedhuu fi duree jecha jedhu walitti finnee jecha biraa jecha haaraa yeroo uumnu jechi inni jalqabaa kun qubee dubbachiistuu lamaan yookaan sagalee dheeraatiin waan dhumuuf qubee dubbachiistuu isa jecha jalqabaa irratti argamu isa dhumaa tokko irraa gatuudhaan haala kanaatiin sarara xiqqaa fayyadamnee mata duree jennee barreessina. Fakkeenyi biraa faayidaa jecha jedhuu fi qabeessa jecha jedhu walitti finnee jecha hiika qabu jecha biraa yeroo uumnu faayida qabeessa jennaa jechuudha. Jidduusaa sarara xiqqaadhaan wal qabsiisuudhaan. Kun karaa jecha tishoo ittiin barreessinu isa tokko jechuudha. Lammataa jechi inni jalqabaa sagalee gabaabaan xumurama yoo ta'e, dubbachiistuu isa dhuma irratti argamu akka jiruun haquudhaan wal qabsiisuudha. Kunis fakkeenya yoo ilaalle roga jecha jedhuu fi sadee jecha jedhu walitti yoo finnu roga kan jedhu sagalee gabaabaatiin waan dhumuuf jecha isa jalqabaa jechuudha. Sagalee gabaabaatiin waan dhumuuf qubee dubbachiistuu dhuma jecha jalqabaa irratti argamu akkuma jiruun irraa haqnee akkaataa kanaatiin rog sadee rog jennee sarara xiqqaa gidduu galchuudhaan walitti finnee rog sadee jennee barreessina. Fakkeenya biraa saba jecha jedhuu fi lammii jecha jedhu walitti yoo finnee barreessinu sab jennee sarara xiqqaa gidduu galchuudhaan lammii jennee barreessina. Walitti sablammii kan jedhu ta'a. Saala jecha jedhuu fi quunnamtii jecha jedhu walitti finnee yoo tisheessinu saal quunnamtii ta'a jechuudha. Kun haala jecha tishoo sarara xiqqaa wal qabsiisuutiin itti barreessinudha. Kan jalqabaa kan sagalee jecha jalqabaa tishoo keessaa kan sagalee dheeraatiin xumuramuu fi kan sagalee gabaabaatiin xumuramu akkaataa itti walitti qabne barreessinu haala kanaatiin ta'a. Karaan lammataa
walitti siqsuun barreessuudha. Kunis sarara xiqqaa fayyadamuu dhiisnee akkuma jiruun walitti siqsinee seera armaan olitti yookaan seera hamma baranne kana akka jirutti eegne garuu sarara xiqqaa fayyadamne sana dhiisuudhaan haaluma duraatiin barreessuu jechuudha. Kunis fakkeenya yoo ilaallu gara jecha jedhuu fi dhabeessa jecha jedhu walitti finnee yoo barreessinu gar dhabeessa jecha jedhu ta'a jechuudha. As keessatti gar kan jedhuu fi dhabeessa kan jedhu jidduu sararri xiqqaa hin barbaachisu. Sarara xiqqaas jidduu galchuudhaan barreessuun ni danda'ama. Sarara xiqqaa osoo hin galchinis barreessuun hin danda'ama. Jecha kana keessatti gara jecha jedhu kana keessatti jechi jalqabaa kun sagalee gabaabaatiin waan xumurameef qubee dubbachiistuu dhuma jecha jalqabaa irratti argamu akkuma jiruun haqna. San booda walitti finnee barreessinaa jechuudha. Kunis gar-dhabeessa ta'a haala kanaatiin barreeffama. Saba jecha jedhuu fi lammii jecha jedhu walitti finnee yoo barreessinu sab-lammii itoo sarara xiqqaa gidduutti hin fayyadamin sab-lammii jedhamee barreeffamuu danda'a. Mataa jecha jedhuu fi duree jecha jedhu kana keessatti qubeen jechi jalqabaa sagalee dheeraatiin waan xumuramuuf qubee dubbachiisu tokko irraa gannee jecha sana walitti finnee barreessina. Mata duree haala kanaatiin walitti siqsinee barreessuu ni dandeenya. As keessatti kan hubachuu qabnu jechi tishoo kuni jechoota hiika qaban lama walitti fidanii jecha hiika qabu tokko uumuudha. As keessattis jechoonni tisheeffaman kuni danachuu kan danda'an ta'uu qaba. Ulaagaan isaanii jecha of danda'anii hiika mataa mataa isaanii qaban walitti fiduudhaan jecha hiika qabu jecha biraa uumuudha. Ulaagaan lammataa jechi sun jechi uumamu sun danachuu yookaan baay'achuu kan danda'u ta'uu qaba jechuudha. Kanas fakkeenyaan haa ilaallu. Jechoota tishoo qeenxee fi yeduu danooman fakkeenya isaanii haa ilaallu. Seena qabeessa kun qeenxeensa seena qabeessa jecha jedhu seena qabeeyyii jechuudhaan baay'achuu danda'a. Mata duree jecha jedhu mata dureewwan mata dureelee ta'ee barreeffamuu danda'a. Kool galtuu kool galtoota rogsadee yeroo danatu rogsadeewwan sablammii yeroo danatu sablammoota. Haala kanaatiin jechoonni tishoo jecha lama irraa ijaaramanii kan dana'amuu danda'anii ta'u jechuudha. Waa'een jecha tishoo asuma irratti yoo dhaabne jechoota tishoo hedduutu jiru. Isaan kitaabota keessatti yeroo dubbistan shaakalaa wal baraa deemuudha. Jecha tishoo kanumaan kan goolamnu ta'a. Gabaajeen jechoota barreeffaman keessaa qubee jalqabaa funaananii mala gabaabsanii barreessuuti. As keessatti jecha tokko keessaa otoo hin ta'in jechoota adda addaa jiru. Jechoota sana keessaa qubee jalqabaa funaananii gabaabsanii barreessuudhaaf kan nama gargaarudha. Kunis immoo jechuma barbaadan jechoota adda addaa barreessanii qubee jalqabaa keessaa funaananii barreessuu otoo hin ta'in jechoonni sun jechoota beekamoo kan namoonni baay'een beekan ta'uu qaba. Deebiitii gabaajeedhaan barreeffamuusaas namoonni baay'een kan irratti walii galan beekamtii kan qabu jechoota akkasii ta'uu qaba. Fakkeenya yoo ilaalle
biiroo barnoota Oromiyaa kan jedhu kana as keessaa qubee jalqabaa isaanii funaannee yoo barreessinu oo ta'a. Mootummaa naannoo Oromiyaa jechoota jedhan keessaa qubee jalqabaa isaanii yoo funaannee barreessinu maanaa'oo ta'a. Kuni beekamoodha jechuudha. Jechoonni akkasii kun beekamoodha. Yeroo baay'ee kan namoonni itti fayyadaman, kan namoonni irratti walii galan jechoota akkasiiti malee lafuma kaanee jechoota walitti finnee jecha sana keessaa gabaajeen baase jechuudhaaf yoo barreessine namni biraa nu hubachuu dhiisuu danda'a. Namni biraa sababni inni hin hubanneefis jechoonni sun beekamtii hin qaban. Maal akka bakka bu'an hin beekamanii jechuudha. Fakkeenyaaf BBO jedhee otoo barreeffame biiroo barnoota sana Oromiyaa ta'uusaa irratti walii galama jechuudha. Jechoonni beekamoo akkasii gabaajee ta'uu danda'u. Adda bilisummaa Oromoo kan jedhu keessaa ABO jennee haala kanaatiin keessaa barreessuu dandeenya. Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO isa jennu sana kan kana fakkaatan KKF ta'a. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii jechoota jedhan keessaa OMN isa jedhamu OMANA haala kanaatiin gabaajeen barreeffamuu. Gabaajeen kun kan nu gargaaruuf barreessuu keessatti yeroo keenya qusachuudhaaf. Sababni isaa jechoonni kun jechoota beekamoodha. Kan namoonni baay'ee illee jechoota kana qubee isaanii jalqabaa funaannee yoo barreessinu irratti walii galanidha. Beekamoo jechoota ta'an haala kanaatiin gabaabsinee barreessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Isaan kun gabaajee jedhamu. Kottoonfachiisuu. Kottoonfachiisuun mala jecha tokko keessaa qubee muraasa filachuun jecha sana gabaabsanii barreessuuti. Kun akka gabaajee miti. Jechuma tokko keessaa qubee filatanii qubee sana bakka bubbuusuudhaan barreessuuti. Kun jechuma tokko gabaabsanii barreessuudha. Gabaajeen garuu jechoota adda addaa keessaa qubee jalqabaa isaanii funaananii gabaabsanii barreessuudha. Kottoonfachiisuun garuu jechuma tokko keessaa qubee filatanii bifa gabaabsanii barreessuuti. Kunis fakkeenyaan yoo ilaallu yookaan jecha jedhu keessaa yaakaanaa jechuun yookaan jechuu akka ta'e irratti walii galamaadha. Yeroo baay'ee waan namoonni deddeebisanii fayyadamaniif yaakaanaa jechuun yookaan jechuu akka ta'e namni ni hubata jechuudha. Kun kottoonfachiisuudha jechuudha. Fakkeenya kan jedhu keessaa faakaanaa jechuun kottoonfachiisame. Hubachiisa jecha jedhu keessaa hub isa jennu kana haala kanaatiin barreeffama. Lakkoofsa jecha jedhu keessaa laaka yookaan laaka haala kanaatiin jechuma tokko keessaa qubee filatanii gabaabsuudha. Kun kottoonfachiisuu jedhama. Kunis haaluma gabaajeetiin nu gargaara. Yeroo keenya qusachuudhaaf yeroo barreessinu jechoota kana haga kana qubee kana hunda barreessinu keessaa kottoonfachiisnee jechoota beekamoo ta'a. Kottoonfachiisuu keessatti jechoonni kun beekamoodha. Yookaan kan jedhu, fakkeenya kan jedhu, hubachiisa kan jedhuuf, lakkoofsa kan jedhuu fi gabaajeen isaanii kana ta'uun beekamaadha. Isaan kan haala kanaatiin jecha tokko keessaa qubee murtaa'e filachuudhaan kottoonfachiisanii barreessuudha. As keessatti of eeggachuu kan qabnu jechuma barbaanne qubee keessaa filachuudhaan
barreessuu otoo hin ta'in jechoonni kunis akkuma jechoota gabaajee sana jechoota beekaman ta'uu qabu. Afaan Oromoo keessatti jechoota kottoonfachiisuudhaan beekaman kanneen akka yookaan, fakkeenya, hubachiisa, lakkoofsa jedhan kun jechoota beekamoodha jechuudha. Namni kamiyyuu hubachuu danda'a maal akka ta'e. Kanaafuu lafumaa ka'anii jecha tokko fuudhanii kottoonfachiisuun namni biraa yeroo dubbisu maal akka ta'e hubachuu dadhabe jechuudha. Kanaafuu jecha kottoonfachiisnu jechoota kottoonfachiisuudhaan yookaan gabaabsanii bifa quboota murtaa'an keessaa filachuun jecha tokko keessaa barreessuudhaan kan beekaman ta'uu qaba. Kottoonfachiisuun haala kanaatiin kan barreeffamudha.